Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kun kan daawwachaa jirtan sagantaa furtuu dhugaa torbaanitti guyyaa tokko isiniif dhiyaatudha. Sagantaa furtuu dhugaa orgaa torbaan dhiyeessuu jala qabne amma bubbulleerra warroonni nuuf kadhachaa turtan sagantaa keenya kan hordofaa turtani ammas jabeessitanii akka nuuf kadhattan sagantaa keenya kanas sheerii godhuun laayikii godhuun warra hin dhaqqabne dhaqqabsiisuun gahee keessan akka baatan kabajaa fi jaalala waaqaatiin isin gaafanna. Guyyaa har'aa karaa addaan fo'ameen Paaster Gammachiis luba kan ta'aniitiin jala walakkaa keenyatti argamanii Paaster baga nagaan dhuftan. Egaa kabajamtoota keenya waa'ee adda addaa irratti wajjin hin mari'annaa turtii haga daqiiqaa 20-30 turru keessatti Waaqayyo akka nu wajjin jiraatu haa kadhannu. Guddaas galateeffanna Waaqa jaalalaa Waaqa araaraa yaa Waaqayyo har'as feetee jaalattee nu barsiisuun fedha kee waan ta'eef maqaan kan kee ulfaate haa ta'u. Yaa waan dhana waan irra qo'anneetiin jennu hubannoota ati nu kennuun ati nu barsiisuun jaalala keetiin waliin jiraachuun fedha kee haa ta'u. Atin warra sagantaa kana dhagaaran biyya isaan jiran haala isaan irra jiran waan isaan dalagaaran hunda situ beeka. Yaa Waaqayyo kan rakkina qaban rakkina isaaniitiif furmaata. Yaa Waaqayyo yaaddoo adda addaa qaban dhibee adda addaa qaban dhibee isaaniitiif furmaata. Gaafii sibiraa qaban gaafii isaaniitiif deebii akka ta'uu dandeettu si kadhadha. Ati nu barsiisu kana hundumaa maqaa Gooftaa Kiristoosiin ameen. Ameen. Egaa kabajamtoota keenya guyyaa har'aa wanti paasterii wajjin irratti mari'annaa jedheetiin paasterii dubbiseetiin jedhe waa'ee hafuura qulqulluu irra yeroo muraasa asitti hafuura waa'ee hafuura qulqulluu ilaalchiseeti toora hawaasummaa kan irra wantoonni deddeebi'an hin jiranii maal inni hafuurri qulqulluun eenyuun hafuurri qulqulluun attam kan jedhu waa'ee hafuura qulqulluu irratti paasterii waliin gadi fageenyaan baranna jennee paasterii guddaadhaa walakkaa keenyatti argamanii egaa isinis nu wajjin turtanii waa'ee hafuura qulqulluu irratti gaafis yoo qabaataniitiin jettan booda keessatti yoo karaa keessaatiin nu ergitaniitiin jettanii gaafa biraallee irratti deebinee qophoofne irra kadhanne waan Waaqayyo nu hubachiiseetiin jedhe isin hubachiisuuf hin deebina. Kun walirraa barachuuf wal barsiisuuf walirraa barachuuf sagantaa qophaa'e waan ta'eef isinis yaada qabdan karaa keessaatiin illee ta'ee karaa koomentiitiin gaafii keessan nu erguu hin dandeettan. Egaa hagana yoo jedhee ka'een booda qajeelumatti gara gaafii guyyaa har'aatitti deebi'eetiin jedha. Sagantaa kana ammas warra dhaqqabne akka dhaqqabuu fi sheerii nu godhuuni akka isaan dhaqqabsiiftan isin gaafadha. Paaster baga nagaan dhuftan jedheera. Galatoomne. Waa'ee hafuura qulqulluu irratti mari'annaa jennee dhufne. Atis akkuma argitu waa'ee hafuura qulqulluu konseptiin jiru as dhiyenna kana toora hawaasummaa kanarra kan deddeebi'unus argaatiin jirra. Mee jalqabuma irraa kaafneeti jiraachuu hafuura qulqulluu akkamitti beekna akka jedhu irraa mee jalqabneeti akkasumas hafuurri qulqulluun maali jalqabuma irraa mee kanneen irraa haa kaanu. Tole. Baay'ee galatoomii mata dureen kun mata duree baay'ee barbaachisaadha. Hafuurri qulqulluun achuma ta'u jiraachuu masaayyuu kan nuyi beekne wanti hafuura qulqulluu jedhamu jiraachuu isaayyuu kan nuyi beekne karaa kitaaba qulqulluuti. Karaa kitaaba qulqulluuti. Sana jechuun namni tokko kitaaba qulqulluutti amana yoo ta'e kitaaba qulqulluu dubbisee amanee kun sagalee Waaqayyoo ta'ee fudhateera yoo ta'e hafuurri qulqulluun achi keessa jiraachuusaa beeka. Hafuurri qulqulluu achi keessa jiraachuusaa hubata. Hafuurri qulqulluun kitaaba qulqulluu keessatti barreeffamuusaa hin amana jechuudha. Karaan nuyi ittiin beekuu dandeenyu karaa kitaaba qulqulluuti. Karaa kan biraan nuyi ittiin beeknu hin jiru. Loojikiidhaan beekuu hin dandeenyu. Falaasama addunyaa kanaatiin beekuu hin dandeenyu. Qorannaa adda addaa goone qorannaa adda addaatiin laaboraatoorii keessatti ilaallee baruu hin dandeenyu. Hafuurri qulqulluu jiraachuma isaa kitaaba qulqulluu nutti hime kitaaba qulqulluu warri amannu waan kitaabni qulqulluu nutti hime sana beekna jechuudha. Hafuura qulqulluu kitaaba qulqulluu keessa mana lakkoofsa xiqqootiin utuu hin taane mana dhibbootaatiin irra deddeebiidhaan waan hafuura qulqulluu barreeffameera. Egaa
Achi osoo kitaabni qulqulluu sun iyyuu hafuura qulqulluutiin barreeffamuu isaa waa'ee ofii isaatii dubbata jechuudha. Raajiin dubbatame achi keessatti barreeffame, seenaan achi keessatti barreeffame, calluma jedhamee yaada namaa akka hin taane, yaada namaatiin akka hin barreeffamne ofii isaa ifa godheeti kan inni jalqabu jechuudha. Barreessaamti kitaaba qulqulluuyyuu isaa akka ta'e. Fakkeenyaaf Phexros lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 21 irraa dhannee yoo dubbifne raajii dubbachuun takka jaalala namaatiin hin taane jedheetu garuu namoonni hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii wanta waaqayyoo biraa fudhatan dubbataniiru jedha jechuudha. Isaadha kitaaba qulqulluu inni nuyi amannuuf inni nuyi fudhannu jechuudha. Namoota barreessitu hin taane namootatu hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii hafuura qulqulluurraa fuudhaniitu akka isaan dubbatan akka isaan barreessanii ifa godheeti kan inni kaa'u. Kanaafiyyuu hafuura qulqulluu kan nuyi beeknu kara sanadha jechuudha. Kara kitaaba qulqulluu. Ameen. Waaqayyo si haa eebbisu. Haala hafuura qulqulluu akkamitti akka beennu hafuura qulqulluu eessatti akka beennu arginee hubanneerra. Kara kitaaba qulqulluuti hafuura qulqulluu kan beenneetiin jennu achirraa argine achirraa dubbisne achirraa baranne namoonnis hennaa hojjetaniitiin jedhan kitaaba qulqulluu hennaa barreessaniitiin jedhani kara hafuuraan masakkamanii akka barreessan kan nu ibsitanii waaqayyo si haa eebbisu. Hafuurri qulqulluun hoo maal inni? Gara hafuurri qulqulluun maal inni gaaffii jedhu utuu hin naqin dura kara kitaaba qulqulluu beekne erga jenneeti kana kitaaba qulqulluu kana yommuu ammam beekuu dandeenya hafuura qulqulluu kana ammam eenyummaasaa maalummasaa ammam beekuu dandeenya jedhu isaaf deebii kennuun barbaachisaadha kan inni ta'u. Hafuurri qulqulluu hafuura waaqayyooti. Hafuurri qulqulluu kitaaba qulqulluu keessatti nuuf ibsamee jira. Hafuuruma qulqulluu achi keessatti nu barreeffamee jiru sanayyuu ofuma isaatii waa'ee ofii isaatii yeroo nutti dubbatu fooniif dhiigaanii isa maal gochuu hin dandeenyu hubachuu hin dandeenyu. Wanti baay'ee guddaa ta'e wanti baay'ee jabaa ta'e namoonni hubachuu kan isaan qabanii hafuura qulqulluu sammuu ofiitiin xiinxalanii qoratanii bira ga'uun kan danda'amu miti hafuurri qulqulluu. Kanaaf maalidha kan inni jedhu kitaabni qulqulluu ofuma isaatii Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 45 irraa yoo ilaalte gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedha ergasii macaafa haa hubatanii fi sammuu isaanii ibseef jedha. Sammuun isaanii maal ta'utu irra ifuutu irra jira. Maaliin hafuura qulqulluutiin sammuun isaanii ifuutu irra jira. Kitaaba qulqulluu keessatti waa'ee hafuura qulqulluu kan barreeffame tokko achi keessatti ergatee kitaaba qulqulluu keessatti ergatee sagalee waaqayyoo keessatti ergatee sagalee waaqayyoo sana immoo yooma hafuurri qulqulluu sammuu keenya nuuf ibse malee hubachuu hin dandeenyu waanta ta'eef duraan dursinee isa itti amanne hafuura qulqulluu kanatti isa itti amanne waaqayyoo kanatti akka inni sammuu keenya nuuf ibsuuf ofii keenya dabarsinee kennuun nurreera jechuudha. Kanaaf maal nu barbaada jechuudha kadhannaa nu barbaada jechuudha. Gaduuf deebisuu. Waa'ee hafuura qulqulluu duwwaa miti walumaa galayyuu waan kitaaba qulqulluu keessatti nu barreeffame sagalee waaqayyoo achi keessa nu kaa'ame kana hubachuuni gaduuf deebisanii hafuura barataatiin barataa ta'anii jechuudha barachuudhaaf. Waan waaqayyo barsiise barachuudhaaf waan hafuurri qulqulluu barsiise barachuudhaaf hafuura gaduuf deebisee onnee baname. Kitaaba qulqulluu barataa taatee barsiisaa taateetti dhiyaachuu hin dandeessu. Namni baay'een barsiisaa ta'ee dhufa gara kitaaba qulqulluu. Irraa barachuuf dhufa miti. Barsiisuudhaaf dhufa. Namni baay'een gara kitaaba qulqulluu hafuura ani beeka jedhuun dhiyaata. Ani beeka, ani qoradhee bira geera, ani uumamaa kaasee amma mul'ataatti beeka. Wanti na jala darbu tokko iyyuu hin jiru jedhaatti dhiyaata. Nama akka ittiin itti dhiyaatu kitaaba qulqulluu hubatee hin danda'u. Sababiin isaa hafuura of tuulmaa keessa jira. Hafuura of tuulmaa keessa jira. Kanaaf barreessaa kitaaba qulqulluu inni ta'e hafuurri qulqulluun ofii isaatii sammuu keenya akka inni nuuf banuuf. Fakkaaf kitaaba barreesseeraan. Ofii kooti. Kitaaban barreesse sana ana caalaa waa'ee kitaaba sana namni ibsuu danda'u hin jiru. Waa'ee kitaaba sana. Akka biraatti akkatti hubatetti namni ibsuu hin danda'a. Namni dubbise kamiyyuu kitaaba gammachiis barreesse ilaa akkas akkasiidha akkas akkasiidha boqonnaa akkasii irratti fuula akkasii irratti akka jedhee ibsuu danda'a.
kana jechuu kan inni barbaade kana jechuu barbaade ta'e waan isaaf gale jechuu danda'a. Waan inni jechuu barbaade garuu ala caalaa namni beeku hin jiru. Kanaaf anaan na gaafachuu tirreera namni. Isa sitti akkas akka jette kana tilmaamuurraa isa sitti akkas akka jette kana maal jechuu keeti gammachiis jedhee na gaafachuu tirreera namni. Kanaaf akkuma kana waa'ee hafuura qulqulluus baruudhaa fi barreessaan kitaaba qulqulluu hafuura qulqulluu waanta ta'eef gara hafuura qulqulluutti of dhiyeessanii anaaf naan galle iddoo kanatti hin hubanne iddoo kanatti yookaan waa'ee kanaa caalaatti hin baruu barbaada maal jette waa'ee kanaa ergaan ati dabarsuu barbaadde maalidha akkan hubadhu waan barbaadde maalidha achi keessaa wanti an fayyina kootiif itti fayyadamuun narra jiruu fi hojiirra oolchuun narra jiru maalidha jenneetu gad of deebifnee hafuura qulqulluu kana gaafachuu danda'utu nurra jira. Waaqayyoon kadhachuu nurra jira. So karaa sanaati kan nuyi beekuu dandeenyu. Egaa hagam beekna isa jedhuu fi tokkoffaa akkuma nu barreeffame beekna. Lammaffaa haga beekuu dandeenyu qofa kan nuyi beeknu. Waa'ee sammuu keenyaa kana waa'ee hubannaa keenyaa kana of irraanfachuun nurra hin jiraatu. Nama ta'uu keenya wallaaluun nurra hin jiraatu. Beekumsi keenya hanga qabdi. Hubannaan keenya hanga qabdi. Okay? Isa kan biraa mitiiti. Isa hafuurri qulqulluu dubbate mitiiti. Isa waaqayyo dubbate mitiiti. Isa ofii keenyaa dubbanne. Isa ofii keenyaa dubbanne. Isa ofii keenyaa barreessine. Hangi nuyi hubannu xinnoodha isumayyuu. Kanaaf yeroo hundumaa beekumsi keenya xinnoo ta'uusaa. Kanaaf immoo gargaarsi hafuura qulqulluu kan nu barbaachisu ta'uusaa dhiyaannee kan nuyi itti dhiyaachuun nurra jiru. So limited knowledge jechuun beekumsa murtaa'aadha kan nuyi qabnu. Okay? Akka waan aatii kaanee amma zaatti lakkoofne kitaaba qulqulluu finne beekumsa hafuura qulqulluu finne beekumsa waa'ee waaqayyoo finne beekumsa waa'ee amantii finne keessaa eebbifamnee baanetti ofii keenya lakkaa'uun nurra hin jiraatu. Waaqayyo si haa eebbisu. Paaster, pooyintii nama dubbattan kun baay'isee pooyintii barbaachisaa. Namoonni hennaa waa'ee hafuura qulqulluu qo'anneetiin jennus akkasumas hennaa namootaaf qo'anneetiin jennutti akka barsiisaa ta'an akka waan san fixee beekeetti duntaane akka nama barataa ruutitti hafuura qulqulluu irraa akka hennaa hundumaa barachuu qabnuu fi onnee keenya gaddeebisnee hambil taanee jechuu akka barachuu qabnuuf akka barsiisullee qabnu ka irratti dubbataatiin jettanii waaqayyo sinaa eebbisu tanuma diqqoo jabeessuu fedheeti mee itti nuufuufi akkuma egaa like hundammoo beekuu hin dandeenyu jennee harka keenya marannee taa'uun nurra hin jiraatu. Beekumsi koo xinnoodha hubannaan koo xinnoodha jenne kanaaf waa gochuu hin danda'an jenne harka marannee taa'uun nurra hin jiraatu. Yeroo hundumaa immoo qorachuun akka nurra jiru yeroo hundaa immoo dubbisuun akka nurra jiru garaa gaddeebi'aadhaan hafuura kadhannaadhaan hafuura barataadhaan dhiyaanne jennaan waaqayyo akka inni nu barsiisu isa immoo irraanfachuun nurra hin jiraatu. Kanaaf yeroo hundumaatti fuuldura fakkeenyaaf waa'ee amantoota warra beeriyaa tokko hojii ergamootaa boqonnaa 17 lakkoofsa 11 irratti yommuu waa'ee isaanii dhugaa bahu waa'ee maal jedhee warra yaada gaarii turan jedheetu dubbicha fudhachuudhaaf okay qophaa'anii waan dubbatame kun dhugaa ta'uu isaa baruudhaa fi guyyaa guyyaatti macaafa qulqulluu hin qoratu turanii jedha. Kate dhugaa yoo ta'e maal gochuudhaaf fudhachuudhaaf qophaa'aniitu guyyaa guyyaatti maal godhu hin qoratu turani. Dubbii isaa wangeela isaa yookiin immoo sagalee waaqayyoo guyyaa guyyaatti hin qoratu turani. Kana jajameefiiti kan barreeffame jechuudha. Warra garaan isaanii qullaa ture warra yaada gaarii turan jedheetu isaanii barreesse. Namoonni yaada gaarii qaban yeroo hundumaa waan dhugaa ta'e fudhachuudhaaf qophaa'oodha. Yeroo hundumaa immoo qoratu. Yeroo hundumaa immoo baratu jechuudha. Isaan nus akkasuma gochuun akka nurra jiru irraanfachuun nurra hin jiraatu jechuudha. Daangaadha sammuun keenya beekumsi keenya daangaadha jennee beekuu hin dandeenyu hubachuu hin dandeenyu jennee harka keenya marannee akka nuyi teenyu kitaabni qulqulluu nuun gorsu jechuudha. Yeroo hundumaa dubbisuun akka nurra jiru Iyyaasuu boqonnaa 1:8 irrattis yeroo hundumaa akka dubbisuun nurra jiru dubbii isaa kana nyaachuun seera isaa kana beekuun akka nurra jiru hin kaasaa jechuudha. Egaa sana erga jennee boodadha
gara eenyummaa hafuura qulqulluutti dabarru waan jettee fi gara eenyummaa hafuura qulqulluutti kan nuyi dhufnu kana booddeedha. Hafuura kanaan dhufneetu eenyummaa isaa hubachuudhaaf yoo yaalle egaa akkuma dubbachuudhaaf yaale sammuun keenya hafuura qulqulluu guutummaatti hubachuudhaaf beekuudhaaf daangaadha. Okay. Hanga nu barreeffame garuu beekuun nurra jira. Hanga nu barreeffame. Isa nu barreeffame alatti hin beeknu. Isa nu barreeffame alatti kan nuyi beeknu dhuunfaa keenyatti itti dhiyaachuu keenyaan kan muuxannoo dhuunfaa keenyaa qabaanneen ala kan nu barreeffamedha kan nuyi beeknu. Kan waliin nu galchuusisadha. Kan namoonni akka isaan hubatamu barbaadan isisadha jechuudha. Haguma nu barreeffame beeknee na isa hubanneen na waan guddaadha kan nuyi beeknu. Kanaafi isa hin darbinu jechuun isa darbine falaasama ofii keenyaa keessa hin gallu, falaasama namaa keessa hin gallu. Rakkoo inni kan biraa ammaa inni waa'ee hafuura qulqulluu eenyummaa hafuura qulqulluu kana yeroo itti gaafattu wanti baay'ee ulfaataa ta'u maa inni hafuurri qulqulluu maalidha jettee yeroo itti na gaafattu eenyummaa hafuura qulqulluu natti jettee yeroo na gaafattu ilaa hafuurri qulqulluun kunoo kana jedhee qabeessitti agarsiisuu hin danda'u. Wanti amma namni baay'een hubachuun kan irra jiru kanadha. Rimootiin kamidha maalidha wati naan jette laa rimootii jechuun isa kanadha akkas godhee TV akka ittiin bantan siin jechuun hin danda'ama jechuudha. Hafuura qulqulluu yeroo ta'u garuu yookiin waaqayyoon natti agarsiisi yoo naan jette Yesuus natti argisiisi yoo naan jette yookiin hafuurri qulqulluun maalidha yoo jette akka sanatti qabee laa kunoo kanadha. Adiidha gurraacha magariisa dheerinni isaa kana fakkaata siin jedhee qabee harkaan qaqqabadhu siin jechuu hin danda'u. Kanaaf maalidha wanta gochuu danda'u akkuma duraan dubbadde kitaaba qulqulluu keessatti waa'ee isaa maaltu barreeffame. Jalqabuma nama kitaaba qulqulluutti namannetti silaa masa waa'ee hafuura qulqulluu karaa itti ibsuu fi dandeessu hin jiru. Hin jiru. Waa'ee waaqayyoo karaa itti ibsuu fi dandeessu hin jiru. Amantiin hubatta waan ta'eef waan jechuudha. Jalqaba bu'uura amantii keenyaa kitaaba qulqulluu amanuu irraa dhufa. Kanaaf kitaaba qulqulluu yoo amanteetu gara kitaaba qulqulluu dhatteetu achi keessaa kitaaba qulqulluu maal jedha waa'ee kanaa isa jedhu kaafne ilaalla. Hafuurri qulqulluu namoonni gaaffii karaa wal qabatanii kan isaan kaasan baay'inni hafuurri qulqulluu okay jiraachuu isaarraa rakkoo hin qabani. Kitaaba qulqulluu keessatti barreeffamuu isaarraa rakkoo hin qabani namoonni baay'een. Sababiin isaa si'a dhibbaa ol dhibbootaanidha kan inni barreeffame si'a baay'eedha kan inni barreeffame waan ta'eef itoo achi keessatti dubbisanii hin jiru jedhanii jiraachuu isaarraa mormii hin qabani. Gaaffiin yeroo baay'ee ka'u darbee kan nuyi arginu waaqamoo waaqa miti seedudha jechuudha. Okay. Itti dhufna isa waaqamoo humnamoo hafuurumadhamoo maalidha gaaffii hedduudha kan kaasanii jechuudha. Yeroon kee amma akka nayyamu hin beeku bal'inaan har'a kaasuudhaaf garuu itti fufnee ilaalla wanta ta'eef tokko isaa itti fufnee ilaalla. Garuu wanti nuyi ituu hin kaasin kutaa jalqabaa kana keessatti ituu hin kaasin wanti nuyi hin dabarre hafuurri qulqulluu waaqamoo waaqa miti seeduu fi ammas gaaffiin keenya maayinni kitaabni qulqulluu maal jedhaadha. Kitaabni qulqulluu maal jedha. Kitaabni qulqulluu waaqadha jennaani waaqadha. Waaqa. Kitaabni qulqulluu waaqa miti jennaani waaqa miti. Kanaaf kana fudhannee falaasamaa kan biraa keessa galuun nun barbaachisu. Maal jedhe kitaabni qulqulluu waa'ee kana? Wanti barreeffame maaltu jira? Fakkeenyaaf Yohaannis boqonnaa 4:24 irratti Yohaannis 4:24 irratti waa'ee dubartii Samaariyaa sanaa wajjiniin bishaan sana cinatti yemmuu wajjiniin dubbatanii waa'ee kanaatti dubbatee ture. Waaqayyo hafuuraa jedhe. Waaqayyo maali? Hafuura. Warri sagadaniifis hafuuraaf dhugaadhaan isaaf sagaduun in ta'aaf ittiin jedhe. Waaqayyo maalidha? Hafuura. Hafuura. Waaqayyo hafuura. Warri sagadaniifis hafuuraan sagaduuf isaaniif mala. Dhugaadhaaf hafuuraan sagaduuf isaaniif mala. Okay. Gama kan biraatiin hojii ergamootaa boqonnaa 5 keessatti yeroo laallu Phexros yeroo abbaa manaaf haadha manaa tokko yeroo inni ifate argina jechuudha. Anaaniyaadhaa fi Saphiiraa kan jedhaman. Anaaniyaa fi Saphiiraan seenaan isaanii beekamaadha. Maal godhan Anaaniyaa fi Saphiiraa yoo jette Anaaniyaa fi Saphiiraa waa'ee lafa isaanii gurgurataniitu araddaa isaanii gurgurataniitu yeroo sana kiristaanonni warri jalqabaa waan qaban hundumaa walitti fidu turan. Waan qaban hundumaa walitti fidaniitu
sana booda kan walii isaaniiti kan inni ta'u ture akka itti ture kan isaan jalqaban innaa isaanis lafa gurgurataniitu kaan biraa hambifataniitu isa kana waaqayyoof geessine jedhanii fudhatanii dhufan sana booda yeroo isaan fidanii dhufanii Phexros gaaffii isaan gaafate jechuudha abbaa manaa gaafate Anaaniyaa kan geesse haati manaa manatti hafte Anaaniyaa gaafa gaafatu kanuma kanatti itti gurgurtee jedhee gaafate jechuudha naan kanuma dheedhee jechuudha jennaanitu maalittiin jedhee akka ati hafuura qulqulluu sobduuf jedhe Anaaniyaa yeroo isa ifate akka hafuura qulqulluu sobduu fi maaliif seexanni yaada garaa kee keessa guute jedhe gaaffiin isaanii jalqabaa kanadha akkati eenyuun sobduuf hafuura qulqulluu akka sobduuf hafuura qulqulluu maal ta'a jechuudha hin sobama jechuudha agartee hafuura qulqulluu hin sobama jechuun maa inni eenyummaa qaba jechuudha eenyummaa qaba jechuudha hafuura qulqulluu hin sobama jechuudha okay hafuura qulqulluu akka sobduuf jedhe akka hafuura qulqulluu sobduuf maaliif seexanni yaada garaa keetii keessa guute fedhi hafuuruma baafannu kanatu sobamaa hafuura okay yookiin immoo humnatu so no okay hafuurri baafannu kun yookiin immoo argansuun yookiin qilleensi yookiin humni hin sobamu okay sobamuudhaaf eenyummaa hubannaa yaada sammuu qabaachuutu irreera jechuudha kanaafi hafuurri qulqulluu akka sobduu fi maaltu garaa kee keessa guute isa duwwaa miti amma itti aansa waa'ee waaqummaa dubbataa irraa waan ta'eef sanatti booddee deebi'uu dandeenya ati namoota sobde miti jedhe amma sirra deebi'e ati namoota sobde miti waaqayyoon sobde malee gaarraatti maal hafuura qulqulluu akka sobduuf jedhe miti asitti itti aansee maal jedhee nama sobdetu hin taane eenyuun sobde waaqa hafuura qulqulluu waan sobdeef eenyuun sobde waaqadha kanatti sobde malee nama miti kanatti sobde jedheet kanaafi reeffa kee namoonni dhufanii asii gadi baasu ittiin jedhe jechuudha yeroo masana achitti lafa dha'ee hin du'e sana booda harkisanii achii baasanii jechuudha kanaadha booda ati mana amma turtee dhufte jechuudha eegdee dhabdeetu manatti eegdee dhabdeetu dhufte isheen immoo gaafa isheen dhuftu gaaffii wal fakkaataa gaafate ennaan isheen isirra deebitee sobde warra abbaa manaa kee gadi baasanii isinis gadi baasu jedhe achumatti lafa dhoofte isheenis hin duute dhufanii harkisanii baasanii dhaqanii owwaalan jechuudha innaa Yohaannis boqonnaa 4 keessatti akkuma ilaalle 4:24 akkasuma immoo hojii ergamootaa boqonnaa 5 keessatti yeroo ilaallu hafuurri qulqulluu maal akka ta'e nutti himaa waaqa ta'uu isaa nutti himaa jechuudha ati waaqa sobde malee eenyuun hin sobne namoota sobde miti jedheetu jala muree ifatti irra dubbateera kanaaf kitaaba qulqulluu gaafachuutu nurreera kanan jedheef jechuudha gara kan biraatiin Qorontoos isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 dhannee ilaalle Qorontoos isa duraa namoonni barreeffatanii fi Qorontoos isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti dhattanii yeroo ilaaltanii isin mana qulqullummaa waaqayyo akka taatan hin beektaniire jedha isin mana qulqullummaa waaqayyo akka taatan amma itti fufee akka jedha hafuurri waaqayyo isin keessa buufatee akka jiraatu hin beektaniire okay hafuurri qulqulluu okay hafuurri waaqayyo eessa jiraata jedhe isin keessa jiraata isin maalidha jalqaba isaa maal jedhe isin mana qulqullummaa waaqayyo sana jechuun kan waaqayyo keessa jiraatu jechuudha itti aansee hafuurri waaqayyo isin keessa akka jiraatu so hafuurri waaqayyo maalidha waaqayyoodha jechuudha ofii isaati isin keessa akka inni jiraatu hin beektaniire ittiin jedhe jechuudha kuni ifatti waan barreeffame waaqayyo ta'uusaa waa'ee waaqummaa isaati jechuudha xumuratti maybe heertuu tokko dabalee kennuudhaaf Qorontoos isa lammaffaa boqonnaa 3 achuma lakkoofsa 17 irratti lakkoofsa 16 amma kan nu ilaalle lakkoofsa 17 irratti maal jedhe egaa inni goofticha jedhame kuni jedhe okay egaa inni goofticha jedhame kuni hafuura qulqulluudha iddoo hafuurri gooftichaa jiru immoo birmaddummaatu jira jedhe kanaaf hafuura qulqulluu maal jedhee waame waaqa jedhee waame gooftaa jedhee waame jechuudha gooftaa jedhee waame moo'ee tokko
Nyannagaa akkuma jettee miidiyaa hawaasummaa adda addaa irratti yeroon waaqa kan jedhamu abbaadha. Ilmi immoo ilmuma. Waaqa tundaan ilmi immoo ilmumadha. Sadarkaansa achi hafuurri qulqulluu immoo hafuura. Okay? Hafuura ilmaa fi hafuura abbaati malee ofiisaati. Sadarkaa achi booda kakuu haaraa keessa immoo dhufe okay? Gooftaa akka ta'e. Waaqayyoon abbaan waaqa jedheetu Yesuus ilmaan immoo gooftaa akka ta'etti dubbatu jechuudha. Iddoo kanatti garuu Qorontoos lammaffaa boqonnaa 3:17tti hafuurri qulqulluudhaan maal jedhee okay? Iddoo hafuurri gooftichaa jiru. Iddoo kanatti inni goofticha jedhame kuni hafuura qulqulluudha jedhee ibsee maqaa jira jechuudha. Kanaaf hafuura qulqulluudhaanis maal jedheera? Gooftaa jedheera. Ilmaanis gooftaa jedheera. Kakuu moofaa keessatti immoo baay'inaan immoo waaqayyo gooftaa jedhee dubbata jechuudha. Waa'ee waaqa abbaa yeroo dubbatu waaqayyo gooftaa maccaa jechaatu gooftaa ta'uusaa dubbata. Kanaaf sun sadarkaa kan argisiisu akka hin taane fuula duratti ilaaluu hin dandeenya. Garuu walumaa gala kan inni nutti himu kitaabni qulqulluun hafuurri qulqulluu waaqa dheedhee nutti himaa jechuudha. Ameen. Waaqayyo si haa eebbisu. Paaster akka bareedatti nu ibsitite hin jette. Hardhaaf kutaa isa jalqabaa haga kana yoo baranneetiin jenne hardhaaf nugaa haala yeroo kennarraan kaka'eetiin jedhe. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota kennaa guyyaa hardhaa sagantaa haala kanaan baranneetiin jenne akka gaaritti godhee paaster kan nu ibseetiin jedhe. Hafuura qulqulluu waa'ee hafuura qulqulluu hennaa dubbanneetiin jennullee hennaa kitaaba baranneetiin jennullee hennaa nama barsiisneetiin jennullee baay'ee of eeggachuu akka qabnu. Kitaabatti maal jedha? Namoonni cubbuun kamiyyuu hin dhiifamaa fi garuu hafuura qulqulluu yoo arrabsite cubbuun sun dhiifama hin qabu jedha. Hafuura qulqulluu arrabsu jechuun waaqa arrabsu jechuu. Kanaaf wanta hafuura qulqulluu hennaa dubbanneetiin jennu miiraan uttaallee akkuma nuu toleef akkuma nuuf fakkaate dubbachuu osoo hin taane takka akka qara kitaaba keessatti nutti dubbatteetiin jettee kadhannaan galgala hunda hin qo'atan jedhamte kadhannaan turutu nu barbaachisa. Kadhannaan turre namni tokko waan tokko jedhee fi lafaa ol kaanee fiinnee jireenya keenyallee daaqnee jireenya namaallee daaqnee hafuura qulqulluu keessa seennee akkuma argine dubbachuu osoo hin taane waan tokko uduu ittiin fiigin uduu hin godhiniin duratti gadi fageennaan itti yaannee itti kadhannee itti qorachuutu itti barachuutu nurra jira. Kanaaf haga waaqayyo nu gargaareen edaane ammas waa'ee hafuura qulqulluu ilaalleera. Torbaan ittaanu amma waa'ee abbaatiif ilmaa hin laalleetiin jenna. Kanaaf turtiin keessan nu wajjin haa ta'u namoonni gaafii qabdaniitiin jettan dhuguma barachuu yoo feetan gaafii keessaan nu erga isiniin jenna. Warroota barachuu feetaniif onnee gaarii warroota qabdaniif warroota kadhachuu feetaniif nullee akkasuma barachuu feenaa kadhachuu feenaa jijjiirama feena waan ta'eef waaqayyo haga nu gargaareetiin jedhee wajjin barannaa waliin turreetiin jennaa gaafii keessan kara keessaa nu ergaa jedhaa kabajaan isin gaafadha hanga ammatti waan nu wajjin turtaniif waaqayyo isinaa eebbisuu naa ulfaadha kadhannaadhuma paaster nu wajjin. Tole haa kadhannu. Si galateeffanna yaa waaqayyo ati dukkana keetti ijoollee kee waan hin dhiifneef biyya lafaa dukkanaan guutte kana keessatti sagaleen kee akka nuuf ibsuuf daandii keenyas ta'e akka daandii nutti argisiisuuf karaa ittiin dukkana biyya lafaa kana keessa dabarree ifa samiitti ce'uu dandeenyu sagalee kee waan nuuf kenniteef galanni siif haa ta'u. Barreessaa kitaaba qulqulluu kan ta'e hafuurri qulqulluu dubbii keessa achi keessatti barreeffame dhoksaa keessa achi keessatti kaa'ame yeroo hundumaa ifatti baasee akka nu barsiisuuf yeroo nuyi sagalee keessaa gunu hundumaatti yaa waaqayyoo barsiisaa keenya ta'e hafuurri qulqulluu akka nuuf dhiyaatuuf jaalala kee haa ta'u. Akkasuma yeroo dhiyaannu barachuudhaaf akka dhiyaannu garaa cabaadhaan akka gadoof deebisuudhaan akka dhiyaannu yeroo hundumaa nu barsiisuudhaaf akka dhiyaattu amannee barachuudhaaf akka dhufnuuf nu gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Kana hundumaa waan gootuuf ulfaadhu maqaa gooftaa Yesuusiif jettee ameen.